excuse. Osoo hawaasa keenya hunda waliin qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takka dabaafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal jiranii wajjin wal taane gad gurra. Lammiidhaati lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhee beekanii? Takka takkaan irraa si buusinaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee citoo akka qeetti galte qeetti moggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Waan goota maal maal mi'oo? San qofaami. Waggaan jatiin tuyni abii deeggarra biti bartaa abii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara ardummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayitetti si jala seenna jechuudha. Bikka dayitetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana warra takka takkaan listi isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegaan kalee matasee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa nama beektaa? Dubri isaa obboleettii isaa obboleessa isaa aayyoo isaa tokko irraa aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona jedhu waan irra ga'inu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka takka. Namni rabbi sodaatin namni bar aaree wal ajjeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellamee nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne kanarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu. Kun jaarsummaan hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne tana buqqaasuudha. Tun marziidha tun naqarsaadha tun buqqaa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu ijoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedaa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'u dahoo keessan jiru jala yakka hojjate nu gabaasa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baate nama dahoo godhatan illee gabaasa wajjin xallasama. Tana geessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsirratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo amma 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriin dhageenya sana fakkaataan dhageetiin jira. Reef maal isin jee? Ijoolleen tuni alaabaa uffatti. Dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii ijala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagee tun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Ministootni beeksa warri ministoota jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni adda baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maahin gaafii gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema.
Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan inni saaxila gammaa. Ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Taa deddeebitee Middle East deddeebi'aa turte. Sara shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal. Wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru. Waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaa tokko ittiin deeman afoosha bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadde. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jaamu nama walitti akkana bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee buusisa. Walii gallee? Ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care. Maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane? Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne ka dheebuudhaan kokkeessaa goggoyitu. Miidhaa irraan beeksifnaan maaliif diina bineensa maaliif inni tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani wanni jedhin jira beektaa amma qaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraame. Gara iddoo saffaa bar ijoollee cafaqaatiin na dhageessisuu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoof qanan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa, sabummaa isaa, namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan maatiyyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti uumaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa jiru ture isaan keessaa. Ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara manni qaanuunyi amma warruma suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nuu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra. Aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira. Wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa
Jari dari wala jojo jeesa lammi keenya jeesa. Biyya teenya balleessaa jiran hun jechaa jiran. Akam takka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan. Nin beekan Oromooti yeesidu nin beekan. Namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Ijoollee deemtona gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatii nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifnaa jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf.